Salaam akkam jirtu nagaa keessanii har'amee oddoo bashannanaa tokkoon deemee biizaa hojjetadheen deema jedheeni. Mee wantoota qopheeffachaa jiru isinitti agarsiisee. Egaa akkuma beekamu namoonni darbii xiqqoo simaafachiitu jijjira hin beektu. Anis viidiyoon hojjannee yaa'u onlaayinii irra wanti deddeemaa sirrii hin taaneef kan koomaa viidiyoo hojjechuun nan dhugaa dubbachuu fi yeroon mucaa isaa deebisee fayyisaan yaa'uga walitti buunee turre baay'ee tokko maal ammaa funniidha. Maal isin jechuu barbaade har'a maalumaafuu biizaa tolfadhee hojjetadhee gara iddoo bashannanaa tokko deemna jedheenii nama sagantaa dhaqee. Kanaafi egaa akkuma argitanii dura isa wayii ture jechuudha. Yeroo darbe mucaa maa deebistee jedhee wallollee baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi bakka waanuma funni sokkuufi ta'e hin beeku waan ta'e. Maalli sokkuu jedhu dubartoonni inni abbaa manaatiin lolan isaantu sokka sokkuu gunguma ta'e waanuma ta'e alaa deebi'een gungumaa rom'aan dallana yookaan dallana otaa dallana alaa dallanii dhufe alaa dallana kan dhimma isaa nama dallansiisuu dallana bakka waan hundaafu jechuudha. Kan ofii ittiin dhufkachuuf egaa rakkina haa ta'u garuu ani haala hunduma keessatti waaqayyoon dhiifama na barsiisee mi'aasitti akkuma argaa jirtan qulaalii lama rukutee biizaa kanaaf kan ta'u iddoo kanatti soosiidha. Soosii isaa timaatimii shunkurtii naamna qimamii itti naqee hojjedhee yaa'u biizaa tokko eelee guutuudhaan taa'ee yaada. Asitti foonii affeeleen achi booda soogidda ta'ee irdii maddee xabitti godhee bakka maddee jechuudha. Garasitti immoo shunkurtii qaaraa timaatimiidha. Kanan dura ol fuudhee kun foon jechuudha. Iddoo sana ittoo maddee wayii jirti. Maddee tokko. Nama gara hojiittan deema jechuudha kana. Maal isiniin jechuun barbaade lapheen keessan dhiifama yoo qabaate waan baay'ee bira darbitu yaa'u dubartiin ogeetii ta'uu qabdi kan jedhan gaala keessatti maanni dhiiftee bira darbu jechuudha. Wanti biraa kan qabu nama foonitti ishiinis bara ogummaa waan biraa maal fiddi waan adda garuu dhiiftee bira darbu jechuudha. Otoo argitu otoo hin argines garaa dhiifamaa qabaachuu isa boruu caala boruu guyyaan haara dhaalaasa jedhamu yaaduu ishiiti jechuudha dubartiin jechuuni. Yoommoo waan argite wanti ulfaatan guutee wanti salphaanis wanti fokkisaanis isa hundumas immoo yoo qoonfarte injiga jechuudha manichi. Maa isheetu roobsa qaba jechuudha ogummaa jechuuni. Kanaaf maalumaaf akka waaqayyoon garaa dhiifamaa na barsiisetti yaa'u dhiifamaa waaqayyoon nu barsiise malee nu miti kan isa barsiise namoota miti kan wal barsiise isatu fakkeenya nu ta'e akka isaatti immoo amma tokko ishee zimjee dhiifsee fi bira darbaa mee har'aachi baanaa jedhee yaade garuu baay'ee waliin lollaa bakka walitti dubbannoo siin jedhee namantu. Ani kun torbee lama guutee viidiyoo seeran waraabuu naamana bakka. So biyya Itoophiyaa kana keessatti dhiironni amma qaasni cufuu hin dandeenyetti qaasnitti funaanuudha ogummaa sirriitti qabu. Isuma qaasnitti saaqan immoo dubbii isinitti funaanuudhaan isin cinquudhaan tokkoffaadha. Anyways har'a achi baanaa mee funni godhataa mee achi baanaa har'aan ilaallaa shaayii danfifannee isiniin jedha. Biizaa kanan hojjedha amma dhumaatti na wajjin ta'a isiniin jechuu barbaade naasaa isinitti guddise. Kanaga maal jennaare hojjedheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Okay. Kanaafi amma hojjedhutti na wajjin taa'aati like share godhaati obsaan charchiin dhaqne ani amma charchii jiranii ani charchiin dhaqu daa'imaafuyyuu maaliif daa'imtii hin beektu lama xixiqqoodha zimmi jedhi jechuun hin dandeessanii.
Kanaaf namas jeequrra charchii keessa taa'e ofumaa jechuu wayyaa. Asitti akkuma argaa jirtanii liixiidha. Liixii akkanatti bukeessee jira. Kiiloo tokko kiiloon birrii 50 duqeetii kiiloo tokko ta'uudha. Yoo eelee guutuu san hojjedha hin barbaade. Kan inni itti naqee soogidda, sukkaara, zayitii, irshoo, duqeetii, bishaan bakka baaqin baawudarii maddee wayii jechuudha. Kanumaan hin bukeessee xiqqoo garuu rana jalaa darbeera bukaa'eeti. Galgalan bukeessee amma gara sa'aatii 3 guyyaa eera jechuudha. Toon ganama irra buusee hin qomaxxatu yoo qomaxxate hin beeku adoonnoo. Innaa isaaniin qopheeffadhe immoo isaan kan akka ta'e argaa jirtu beekaa jirtu. Kunooti foonii soosii isaatii qulaaliidha, qaaraadha, timaatimiidha, shunkurtiidha. Ittoo maddee sanaa jechuudha. Heelenoo itee otoon sinfanasaa jiru kun heelenoo itee jirti. Amma gararra buusutti hin deema. Nan dhaamsa jechuudha. Laamma gasirriittoo itee jirti waan ta'eef dhaamseen xaxxafee inni harkaayyuu qooraa waan deemuuf dura liixii xinnoo abilchaatu la'een ture hin qadaanne maaliif xoolagaa deemeera achi timaatimii koorra godhee minaaman. Kaameraan baay'ee natti toluu didee akkas gochaa irra buusu. Ayidoonnoo timaatimii irra goggodhee achi natti toluu dinnaan kaameraa lafa godheenii deebisee immoo organ xumuree ol fudhadhee jechuudha. Kun hunduma isaatuutti godhee foonichas qaaraa shunkurtichas timaatimis hunduma isaati irra godheen yaa'u maabiraatii dhaamse isiniin jee miti haa urka isaatiin bilchaachuu qabanne gubbaa kun jechuudha. Urka isaatiin akka bilchaatutti nan qadaadha jechuudha. Amma bilchaatutti na faana tura riizaltii isaa amma dhumaatti jechuudha. Yaada gaafii qabdan naa barreessaa komentii jalatti isiniin jechuu barbaada. Yaa'u daqiiqaa 20 minaaman zimmi urka bichaadhaan dhaamseera waan ta'eef daqiiqaa 20 sana taa'eetii haala kanattiin baheera. Kunoo jallisaa kana fakkaata. Gubbaan isaas bilchaatee kun inqulaaliin irratti naqe omaayyuu jechuudha. Laabichaa kana nan sukuuma laala omaayyuu jechuudha. Bilchaateera xuuxxatee urkaan bilchaate haara isaatiin jechuudha. Wanti hunduu bilchaatadha sijjamar maal timaatimii shunkurtiin alaa inqulaaliidha kan eenyu malee soosiin bilchaateeti foonichi bilchaateeti rakkoon qabu. Suni aadaa geexidhaaf irra bu'a timaatimiin otoo ovenii ta'e hin xuuxxata garuu bareeda ture. Haala kanaan masaabarra waraqata kaakii wayii kaa'ee irra buusa'een Finfinneetti daabboo kanaan gurguru gadda Finfinnee yeroo baanee wayii eenyu daabboo ittiin bitame wanti kun. Shamarri hiriyoota hedduu hin qabne shamara akkaan daangaa isii eeggattuudha. Na amani hiriyoota hedduu jiraachuu isiitiif baaliyuu hin qabne qabaachuurra hiriyaa takkitti isii wajjin kuftee kaatu qabaachuun akka caalu sirritti galeefii jira. Shamarri akkanaa gatii isii beekuudhaaf ragaa namaan barbaaddu. Maali jennaan sharafa isii sirritti beekti. Shamarri tun jabduudha. Ofitti amanamummaa qabdi. Mee shamarri akkanaa kun yoo jiraatte koomentii irratti jira naan jedhi.